gallu yo jedhu garaan keessani gallu yo jedhu garaan keessani obsitani ma biyya orma teessani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota OCM TV nageenya keessan badhaadha annaga jira alhamdulillah. Egaa hordoftoota keenya guyyaa har'aasii walitti deebinee jirra. Odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'e isiniif qabadhee dhufee jira. Amma xumura qophii keenyaatti wajjin turaan affeerraa kenna warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuu hin dagatina subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a wantoota baay'eedha YouTube chaanaalii kanarraa kan fayyadamuu dandeettan jechuudha. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan cinaa dhaabbadha odeeffannoo hedduu asirraa argattu. Egaa viidiyoowwan kana dura gadhiifne keessa yeroo deddeebitanii waan baay'ee waan jireenya keessanii wal qabatu hedduu akka argattan abdii qaba. Egaa kana boodas wantoota kana dura gadhiifne kan fakkaatanii fi odeeffannoowwan biraa kan isaan alaa fi kan isumaan isaan wal qabate isin biraan gahuudhaaf qophii keenya xumurree jira jechuudha. Kanaaf waan gaaffii isinitti ta'e karaa lakkoofsa bilbilaa keenya isinii kennineen nu gaafachuu hin dagatina. Egaa koomentii jalattis gaaffii waan isinitti ta'ee fi yaada qabdani nu biraan gahaa isiniin jedha. Qophii kana qopheessisu wajjin kan turan filees keessa nu biraan buriitii hamma xumura qophii kanaatti nu wajjin turan affeerra kenna. Guyyaa har'aa odeeffannoon qabadhee isin dhufee meeshaalee ijaarsa manaa keessan wantoota akka shiboo girfii fi seeraamikii akkasumas ammoo meeshaalee mana fincaaniitiin wal qabate simmintoos eessatti argachuu akka dandeettan kana isin biraan gahaa jechaadha. Kanaaf amma xumura qophii keenyaatti nu wajjin tura. Viidiyoon gabaabaa waan ta'eef amma xumuraatti yoo hordoftani odeeffannoo baay'ee tokko madaalawaa ta'e argatan jechaadha. Kanaaf yeroo kana meeshaaleen biyya keenya keessatti argaman meeshaalee ijaarsa manaatiin wal qabate meeshaaleen kamuyyuu kan jireenya keenya guyyaa keessatti meeshaalee mana keenya keessatti itti fayyadamnu jechaadha. Kanaaf meeshaan kunniin gatiin isaa hedduu tokko dabaluun isaa beekamaadha. Maaliif biyya keenya keessatti gatiin meeshaalee kan dabalu haala ol ka'iinsa doolaaraatiin wal qabateeti jechaadha. Kanaaf waan baay'ee tokko nama jabu keessatti meeshaaleen tokko gatiin isaa dachaa dura ittiin gurguramuu fi dachaa lamaa sadiin kan dabaletu argamu jechaadha. Kanaaf kanas isin biraan gahaa keessatti namoonni baay'een karaa koomentiitiin shiboo girfii dhabnee jirra akkamitti argachuu dandeenya eessatti argachuu dandeenya gatiin isaa hoo meeqa naan jedhanii namoonni hedduun na gaafataa turuun keessan yaadatama. Guyyaa har'aa odeeffannoo kana bakka jiru isiniif qabadhee dhufee jira. Kanaaf xumuratti nu hordofaa isiniin jira. Egaa jalqaba irratti akkuma gaaffii keessaniitti shiboo girfii jechaadha yookaan ammoo shiboo mana keenya keessatti warroonni mana mukaan ijaartaniif kan isin fayyadu jechaadha. Shiboo girfii kana yookaan ammoo shiboo ashawaan ittiin rukunnu kana warroota mana mukaan ijaaratan yookaan mana dhoqqee kan warroota ijaaratan qofaaf malee mana dhoqqee ittiin ijaaramuuf baay'ee wanta nama fayyadu miti jechaadha. Kanaaf shiboo kana gatiin isaa yeroo kana baay'ee tokko ol ka'aadha jechaadha. Yeroo darbe wanta nama ajaa'ibu jaashan moo jaha dura maraan tokko qarshii 600 hamma qarshii 780 kan ittiin gurguramaa ture jechaadha. Ittuma aansuudhaan ji'a tokko lama sadii dura qarshii 1500 ani fi gaafadhee viidiyoo kan ittiin isin hojjetaa turee fi ittis namoota fayyadaman irraa kan argee jechaadha. Suuqa dhaqee kan gaafadhe waan nama ajaa'ibu yeroo kana maraan tokko qarshii 3000 kan gurguramu jecha suuqa dhaqee inni nuyyuu wanta baay'ee argamu miti naannoo baay'eetti hin argamu darbeetti kan argamu kan magaalaawwan gurguddaa irratti argachuu kan dandeettan jechaadha. Kanaaf namoonni mana isin ijaaran maatis ta'ee namni fira yeroo gatiin shiboo kana dabaleera isiniin jedhe akka sobaatti fudhachuun qabdan dhugaa isaaniifi baay'ee tokko dabalee jira. Maraan tokko qarshii 3000 gahee jira jechaadha. Sanuyyuu iddoo hedduutti wanta hin argamnedha. Egaa kana maal gochuu qabna shiboon kun erga dhabame yookaan immoo gatiin isaa egaa baay'ee nutti dabalee maal gochuu qabna akkamitti shiboon alas mana keenya ijaarachuu yookaan immoo ashawaa garfuu dandeenya yookaan ashawaa rukutuu dandeenya waan jedhu isin isin biraan gaha. Egaa shiboon kun akkuma jalqaba irratti isinii kaase mana mukaan ijaaramuudhaaf kan itti tajaajilamu isinii jira. Erga manicha mukaan kaafne dhoqqee ergatti dhoofnee booda ashawaa rukutuun duratti shiboo kana manicha keenya irra uffifneeti achi ashawaa erga isaanii booda ashawaa rukutuu dandeenya jechaadha. Egaa shiboon kun dhabame egaa gatiin isaa weeddii ta'e maal gochuu dandeenya kan jedhutti akka furmaata biraatti wanti furmaata nu ta'uu danda'u manicha keenya akkuma dhoqqee dhoofneen guyyaa 2-3 osoo hin turre ashawaa garafuu qabna jechaadha. Akka shibootti nu fayyada akka irraa hin jenne baay'ee shiboon kun kan itti fayyadamnuu fi ashawaan kun haaluma salphaan manicha keenya irraa akka hin jenneef waan ta'eef manicha keenya jiidinsa yeroo qabu kan dhoqqeetti dhoofne guyyaa 2-3 erga turee booda ashawaa rukutuu qabna. Yeroo kana irraa hin jigu akka shiboo fayyadamnu sanitti akkuma shibootti manichi keenya ciminnisaa yookaan ammoo ashawaan dafee irraa jiguu hin danda'u jechaadha. Inni itti aanu naannoo baay'eetti beekamaadha jechaadha. Dhoqqee erga dhoofne dhoqqee yeroo dhoofne kaane akkuma suurarratti argaa jirru kanatti manichi keenya dhoqqee isaan qubaan wawwaraan yookaan immoo mukaanis wawwaraan qaawwa baasuudha jechaadha. Yeroo kana ashawaa yeroo rukunnu ashawaan isa keessa gala waan ta'eef irraa jiguu hin danda'u jechaadha. Inni itti aanu filannoon biraa siistamni biraa kan itti fayyadamuu dandeenyu dhoqqee yeroo manatti dhoofnu dhoqqee manatti dhoofnu sanitti simmintoo manneeti
dhoqqee sana wal makuu walitti makuu kan immoo dhoqqee sana dhiituu qabna jechaadha. Egaa dhoqqee sanatti simminto yeroo manne simminto waan qaba waan ta'eef marsaa lammaffaarratti yeroo ashawaara kun wal qabata. Dhoqqichis yookaan immoo biyyeen suni simminto of keessaa qaba waan ta'eef ashawaan turre kunis yookaan immoo harmaataan suni simminto of keessaa qaba waan ta'eef haaluma salphaan wal qabachuu danda'a jecha. Kanaaf siistema kanatti fayyadamtanii erga shiboon dhabame haala kana ijaarachuu ni dandeettan jecha. Gatiin isaa baay'ee tokko ol ka'ee jira. Maraan tokko qarshii 3,000 jechuun baay'ee tokko ulfata. Inni ta'an immoo shiboon inni biraa kan amma gabaarratti gurguramu tokko jechaadha. Kan amma suurarratti argaa jirtan kana meetirri tokko qarshii 100 kan gurguramu jecha. Isa kanas fayyadamuu dandeettanii yaa shiboo baay'eedha manni kan gaafatu waan ta'eef gatiin isaa isinitti ol ka'uu danda'a. Hamma shiboo qarshii 3,000 sanii ol isinitti dhufuu danda'a waan ta'eef egaa warroonni shiboo dhabdanii dirqama shiboo fayyadamuu qabna jettanii eega shiboo dhabdanii shiboo amma argaa jirtan kana bittanii meetirri tokko qarshii 100 gurgurama. Isa kana bittanii meetiraan gurgurama waan ta'eef bittanii itti fayyadamuu ni dandeettan jecha. Innis kunis baay'eessa gaariidha. Ciminnas qaba waan ta'eef kan hin danda'amu yoo jettan ammoo egaa qarshiin isaa sinutti ol baha argachuu hin dandeenyu yeroo jettan haala amma isin jedhe kana itti fayyadamuu ni dandeettan jecha. Inni bira simmintoon akkuma torbee darbe isin biraan gatiin isaa 700 ta'uudhaan wal qabatu iddoo kamittuu argachuu dandeettan jecha. Katamaa guutuu kan magaalaa guutuu keessatti kan gurguramu jecha. Akka duraa sun simmintoon dhabame maali wanti jedhu jiru gatii isaa dabaluudhaan alatti wanti simminto argachuuf nu rakkisu hin jiru jecha. Bakka baay'eetti kan gurguramaa jiru yeroo kana magaalaa hunda keessatti iyyuu faca'eetiin kan gurguramaa jiru waan ta'eef gamanumaan akka beektaniif. Inni itti aanu seeraamikiin yeroo darbe qarshii 300 hamma 350 jiraachuu isaas biraan gahee ture. Yeroo kana innis sadarkaa 3 hamma 4tiin jira isin hin jira. Abbaa 30, abbaa 40, abbaa 50 fi abbaa 60 jedhameetiin kan gurguramu. Egaa abbaan 30 fi abbaan 40 kun qarshii 400 gurgurama yeroo kana jecha gabaarratti. Kana dura qarshii 300 ture garaagarummaa qarshii 100tiin 400 gurguramaa jira jechaadha yeroo kana. Inni sumatti aansuudhaan abbaa seentimeetira 50 dalgee fi hojjaan isaa seentimeetira 50 kan ta'e jechaadha. Qarshii 450 gurgurama. Inni seentimeetira 60 qarshii 470 kan gurguramu jechaadha. Walumaa galatti seeraamikiin qarshii 400 kaasee hamma qarshii 470tiin gurguramaa jira jechaadha yeroo kana gabaarratti. Isas gatiin isaa hedduu tokko ol ka'ee jira. Egaa warroonni mana ijaarrataa jirtan osoo daftanii yeroo kana keessa ijaarratanii baay'ee tokko baay'eessa. Kana dura gatiin isaa kanaa gadi ture amma immoo sadarkaa kanarra gahee jira. Kana gara fuulduraatti ammoo kana caalaa dabaluun isaa beekamaadha waan ta'eef wanti irra jiru boru kana olii malee gadi bu'a jettanii wantoonni akkasii wanti eddan hin jiru jechaadha. Maaliif namoonni hedduun na gaafata turtanii takkaatiin yookaan amma yeroo muraasaa yoo ta'e meeshaaleen ijaarsaa kunniin gatiin isaanii hir'achuu danda'a waan jettaniif kanaaf filannoon akkasii hin jiru. Dabalaatiin deema malee wanti hir'ataa deemu hin jiru. Yeroodhaan osoo ijaarrattanii isin hin jira. Egaa inni itti aanu meeshaalee mana fincaanii akkuma jalqabarratti ni kaase nama suuraa irratti argaa jirtan kun mana fincaanii kan irra taa'anii fi akkasumas ammoo kan irratti dhiqatan walii galatti qarshii 23 gurgurama jecha. Akkuma argaa jirtan kana walirratti qarshii 23 gurgurama. Innis gatiin isaa baay'ee tokko dabalee jira. Isumatti aansuudhaan kan shaaworiidha. Meeshaalee shaaworii guutuu isaa wajjin qarshii 2,000 kan gurguramu jechaadha. Kan lafarraa qofti qarshii 800 fi 50 gurgurama. Walumaa galatti kan gubbaa kan bishaan buusuu fi kan ittiin baramu cufamu wal qabate qarshii 2,000 gurgurama jechaadha yeroo kanarra. Isumaan wal qabate mana fincaanii lafarraa qofaaf qarshii inni amma argaa jirtan kun seeraamikiidha jechaadha. Cimina hedduu qaba. Qarshii 700 kan gurgurama jecha inni amma suuraa argaa jirtan kun. Kanaaf meeshaaleen kunis gatiin isaa baay'ee tokko dabalee jira. Haala amma isin biraan gahaa jiru kana argama gabaarratti warroonni ijaarrachuu fi yookaan immoo meeshaalee kanneen fayyadamuu kan bitachuu barbaadan gatiin isaa kana fakkaata. Iddoo kamittuu argachuu ni dandeettanii magaalaa kamuuraattuu faca'eetiin kan gurguramu jechuudha. Egaa gaafiiwwan keessan hedduudha kan na bira jiru. Gaafii kanas tartiiba isaatiin akkaataa odeeffannoon na bira gaheen isin biraan gaha. Kanaaf hamma xumura qophii kennaatti waan nama hordoftan galatoomaa galanni keessan dachaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti nuti nagaan nuuf Galuu galuu yoo jedhu garaan keessanii